Ashama harka fuunee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deebi'ee dhufee jira. Faasee fi burukeen girri keessa oolanii akka kanaan waltumaa oolanii jechuudha irraa nama gaddisiisa. Yoo jidduu isaanii jaarsi galirraan kan nafee dubbiin cimee jira. Warri haimee wardofu yeroo hunda farankiidha jedhanii otoo eeganii farankii miti dubbiini farankii olitti ta'e argamee jira. Amma cimee jira jechuudha. Farankii jedhu farankiin dhiiga wal nama tumsiisa. Gizee tokko dhugaa qabaattanii dhugaan keessan akkatti isin mul'atu hin qabu namni miidiyaa irra jiru jechuudha. Namni miidiyaa ta'e masaayyuu namni isin amanu hin jiru jechuudha. Iddeen gaddaatiin farankii miti dhuguma jetti isheen namni hin amanne har'a garuu amanuu jira laata. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Amma Faaseeni Burukees waamee Haimees waameera. Burukeen Haimee Faasee bira dhufuu ishee quban qabu. Haimeen amma Burukeenis Faasee bira dhufuu quban qabu. Qarmatti dhufte gizee uftee as geessu Faasee waamee Burukee waamee jira jedhe innaateeyyuu ishee. Yoo dhufee aaree jira rakkina guddaa sirra geessisa deeme danaatiin deemna jennaan didee Burukeen makiinarra bu'u teestaatiin ilkaan kana keessa dha'ee hin dhiigee Faaseenii jechuudha. Achiitii wal qabatanii Burukeellee harka kana ciniinuun abbu Faaseen. Burukeellee harka akkas gochaa jira. Bixii guddaa jira. Bixii dhugaa rabbi. Dubbiin dubbuu lubbuutama. Wayiin jiraachuu wayiin du'u. Maaliifi dubartiin dhiira lamaan hin deemtu. Dhiirama tokkodha. Dubartiin hanuma tokkooti. Kan dhiira tokko malee han dhiira lamaa miti. Haimee kanarratti dogongorri guddaan Burukeen han eengadda manatti si gashe eengaddas manaan bahiin jennaan diddee manaa baatee Faaseen karaarratti argee ukkaamsee gashee mana isaatti barreetti qollafee silkiirraa fudhatee ooshee gadhiisee jedhan jettee ufuma ishee haasoftee jechuudha. Ammallee har'allee kaleessallee manaan bahiin jedhee Burukeen mana isheetti geessee ishee gashee ishee biraa deeme har'a Faaseen bilbilee waamnan hin naqxe har'as. Maal jechi akkamiin isa kam jaallatas akkamiin ani walii isaa gar tokkotti ijoollee lamaanillee wal ficcisiisaa jirti amma kana jidduuti jechuudha. Burukee wajjin waggaa tokko. Faaseen kun ji'a 4 moo ji'a 5 jechaa jiru. Qalabatii harkatti dhaadhee jedhe Faaseen. Isheen immoo otoon beekiin otoon jaallatiin nama keessatti dirqiinati taanaan diradhe malee jaalladhee miti jetti. Giddiitiin haadha manaa naa taataa jedha. Isheen giddiitiin siin ta'uu Burukeerraa kan hafee jetti. Iddee Burukee jaallattee Haimee gadi hin bahin wasiin jedhu maaf hin dhageessu. Maaf hin dhageessu maaf gadi baata. Baada namicha kana jibbite immoo bilookkii maaf irraan gootu bilbila samaa qabattee deemta bakka argetti maaf si waamee ati haxxee itti iyyaatta dhugaa rabbii nama gaddisiisa gizee tokko. Wallaahi jarri kun yoo namni gurguddaan jidduu isaanii hin galle rakkoo cimaatu deemaa jira. Akkuma argitanii girriin guddaadha har'a hin ulfaata. Kanaafiyyuu dubbii nama wayiin jaarsoliin jidduu galuudha. Namni gurguddaan hiriyoonni jidduu galanii yoo dhaabbanii malee waan cimee jira. Namichi ammallee isa akkas dhiigu kana yoon anis biraa hafee jechaa jira. Amma namichi Finfinnee keessa warma duriyyoota kanatti bichisiisee ajjeesisuu danda'a maaltu beeka. Kanaan duree akkasuma godhee dadhabee dhiiseera malee doorsisiisaa ture rakkisaa ture. Ammas namichi kun waan biraa hafu miti. Anis biraa nafuu jedhee jira jaruma irrattu. Kanaaf rakkina guddaa kan uume immoo Haimeedha. Asiin isa kaameraatiin Burukee wajjiniin asiin hoyyaa jalaan immoo isa kana jidduutti rakkina. Nuti dubartiin otoon ilaalii waa tokko keessa fiinnee galleeti. Gizee keessa gallee kaan immoo akkatti keessaa baanuu dhabnee rakkannaa jechuudha. Isa akkasiitu mudate hamma Haimeetiin. Duraan itti galteeti akkatti keessaa baatu dhabdee Burukee dhabuun barbaaddu. Kun biraa hafuun barbaadu. Rabbiin keeriyaa fidu waan hundaa fi dhugaa nama gaddisiisa.